Ashamaa harka fuune kabajamoo fi jaalatamoo daawwattootaa fi hordoftoota yuutuubii Caayaa Gadaa Oromoo. Yuutuubiin Caayaa Gadaa Oromoo jedhamu sagantaalee barsiisoo fi bashannansiisoo ta'an qabatee isin bira ga'a akka jiru isin beeksisuu barbaanna. Yuutuubiin Caayaa Gadaa Oromoo eenyuun akka hundeeffamee fi abbaan qabeenyicha yuutuubii Caayaa Gadaa Oromoo eenyu akka ta'e isin beeksisuudhaan eegalla. Namni kun maqaan isaanii Obbo Wayyeessaa Dammaqee Birruu Gommol jedhamu. Egaa akkuma argaa jirtan abbaa qabeenyaa yuutuubii Caayaa Gadaa Oromooti. Dhugaan isiniin jedha yuutuubiin Caayaa Gadaa Oromoo yeroo gabaabaa keessatti abbaa qabeenyaa yuutuubichaa Obbo Wayyeessaa Dammaqee matuma isaaniitiin yeroo tokko nus dabalatee namoota garaagaraa irratti affeeruudhaan sagantaa aadaa fi seenaa sagantaa bashannanaa garaagaraa qabatee akkasii dhufaa jiru isin beeksisuu barbaanna. Egaan gamanumaan Obbo Wayyeessaa Dammaqee Birruu jechuudha sagantaa kanas ispoonsara sadarkaa jalqabaa sadarkaa guddaa ta'uudhaan bakka ciisu nakaasuudhaan beeksisa kana akka beeksifnuuf illee dhufanii jechuudha nutti himaniiru. Anis jechuudha yuutuubii Caayaa Gadaa Oromoo beeksisaa ta'e irratti argamuu kiyyaaf baay'ee tokko gammachuu guddaatu natti dhaga'ama jechuun barbaada. Isaanis waa'ee qabeenya isaanii yuutuubii kanaa jechuudha gabaabinaan maal akka gochuu qabdan isinitti himuun sagantaa keenya xumurra jechuudha moo. Ayyee yuutuuba keenya gaa hojiilee garaagaraa irratti hojjechuudhaaf gara fuulduraatti kan karoorfanne ni ta'a. Qophiin nuti irratti karoorfanne oduulee fi akkasii qophii bashannansiisoo garaagaraa irratti ni dhiyeessina. Sinis gamanumaan yuutuubii keenya subscribe, like, share, comment gochuun hin dagatinaa isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenya walii galan alaa galan jedhaniimi. Yuutuubiin kun yuutuubii jechuudha. Gaafuma argitanii maal akka hojjechuuf deemu amma xiqqoo isiniif himne aadaa fi seenaa bashannansiisoo qophiilee garaagaraa jechaa turre keessa seennee baay'ee isinitti ibsuun hin barbaachisu. Kanaaf hiriyoota keessaniif share gochuudhaan taap hin qabaa. Taaptaabii gochuun isin hin barbaachisu. Like comment gochuudhaan yuutuubii kana hiriyoota keessan bira akka inni ga'u akka gootan gamanummaan isin affeerra. Anis maqaan kiyya warri na beekuu barbaadan jaalataa lammiiti maqaan koo kan sabboonummaaf oromummaan beekamu biyyi keenyas oromiyaadha kan boruu woboof qeerroon eegamuu isiniin jechuudhaan sagantaa kana xumurarratti subscribe share like godhuu hin dagatinaa wal qabannee waliin haa guddannu. Wal qabannee waliin haa guddannu. Wal qabannee waliin